Mootummaan Itoophiyaa naannoo Tigraay keessatti labsii dhukaasa dhaabuu dheengadda baase ilaalchisee muummeen ministeeraa Abiyyi Ahmed turtii gaazexeessota biyya keessaa waliin taasisan irratti haasaa godhaniin sababa mootummaan waraana isaa Tigraay keessaa baase yommuu himan misaa'elootaa fi meeshaawwan waraanaa biroo baasneerra. Akka kaleessaa wanti nu yaaddessu hin jiru jedhaniiru. Ganna kana keessa hojiiwwan dursi kennamuufii qabus akka jiranii akeekkachiisaniiru. እኛ የወሰንነው የሀገር መከላከያ ሰራዊት ማስ የሆነውን ህዝብ እንደ ጠላት ወስዶ nu kan murteessine raayyaan ittisa biyyaa uummata bal'aa akka diinaatti fudhatee seenaa keessatti godaannisa gurraacha kaa'ee innis kan ittiin rifatu addunyaanis ulee hedduu haalli Itoophiyaa irratti kaasuu danda'u akka hin uumamne gara saba isa booddee keenya dhaabbatee jirutti siqnee akkuma jedhame yeroo itti waa yaadan sabichaa fi haa kenninuu jenneeti kan murteessine. Shakkiin qabu guyyaa 15 ji'a 1 ji'a 2 yommuu ta'u in ilaalla. Dadhabiinsa mootummaa Itoophiyaatii fi raayyaa ittisa biyyaa harka hedduudhaan baruu yommuu danda'uuf lammii kooti jedhee dugda isaa kennee fi humni deemaa jirus guyyaa guyyaadhaan miidhaa irraan gahaa waan jiruuf yeroo aara galfii yoo kennineef inni bara darbe nu yaaddessaa ture bara kana nu yaaddessu. Mootummaan Itoophiyaa dhiibbaa hedduu keessummeessaa akka jiru kan dubbatan muummeen ministeeraa magaalli Maqalee yeroo ammaa naannolee Itoophiyaa irraa bifa adda ta'een akka yaaddessaatti akka hin ilaalamne ibsan. መቀሌን ትናንት መልቀቅ ስንጀምር በጣም ብዙ ሰዎች kaleessa yommuu Maqalee gallakkisuu jalqabnu namoonni hedduun nahaniiru. Isinis naataniittu. Ji'a 7 fi 8 irraa yommuu deemnu walitti bu'iinsi ture. Wiirtuu ilaalcha harkisu, wiirtuu mootummaa, wiirtuu waan nu beeknuu fi waan nu hin beeknee ture. Har'a garuu akka ala nu dura deemnee sana wanti nama yaaddessu hin jiru jedhani muummichi ministeeraa. Labsii dhukaasa dhaabuu mootummaan Itoophiyaa baaseera jedhu. Akkasumas waraana biyyattii Tigraay keessaa baasuu ilaalchisee deetaan ministeeraa dhimma alaa ambaasaadder Redwaan Huseenii fi qindeessaan olaanaan dhimma ijaarsa waraanaa Leetenaa Jeneraal Baacaa Dabaleesii gaazexeessitootaaf ibsa kennaniiru. Walitti bu'iinsi ji'a 8 dura uumame lubbuu namootan hedduu galaafachuu fi kan kaasan ambaasaadder Redwaan Huseen walitti bu'iinsichi kanarras darbee karaa ittisaatiin Itoophiyaan akka biyyaatti humni ishee akka hamaatti miidhamuu isaa ibsaniiru. Bariitii waraanichaa Sudaan karaa lixaatiin weerara raawwatteetti waan jedhu kaasuudhaan walitti bu'iinsi biyya keessaa diinota alaatii fi akka biyya saaxileedha kan dubbatan. Itti dabaluudhaanis dhiibbaan hawaasa addunyaa cimaa deeme akkasumas qotee bulaan carraan hojii qotiinsaa akka mijatuuf barbaachuu isaatiif dhukaasa dhaabuudhaan murtii raayyaa waraanaa baasuu irra gahuuf sababa ta'uu isaa caqasaniiru. Addi bilisa baasaa saba Tigraay Maqalee dabalatee Tigraay keessatti bakkeewwan hedduu to'achuu isaa ibsus ambaasaadder Redwaan garuu waraanni Itoophiyaa kan ba'e murtii siyaasaatiin ta'uusaa kaasaniiru. Mootummaan fuulduratti naannoo Tigraay keessatti rakkina uumamuu fi sababa ta'uu waan hin feeneef murtoo kanarra ga'uusaa ibsaniiru. ውሳኔው ፖለቲካዊ ውሳኔ ነው። ሰበብ ላለመሆን ሁለተኛ በሌላ በኩል እየመጣብን ያለውን ሀገራዊ አደጋ በምዕራብ በኩል የሚደገስ murtichi murtii siyaasaati. Sababa kan taaneef karaa biraatiin balaa nutti dhufaa jiru, karaa lixaatiin waan nuuf qophaa'aa jiru dandamachuun yoo nurra jiraate humna keenya tumsinee balaa isa caalu ofirraa ittisuudhaaf waamicha biyyoolessaa waan ta'uu danda'uudhaaf deemuuf karaa biraatiin immoo nyaachisaa, obaasaa, yakkamaadhaa fi himatamaa ta'uu hambisuudhaaf garuu gargaarsi akka ga'uu danda'u. Gargaaruutu barbaannu akkan gargaarre carraa dhabne warra jedhan. Garuu warra bakka mootummaan hin qaqqabne dhaqanii footoo ka'uudhaa fi hin rakkanne gargaarsa kennuudhaa fi karaadhaaf bakka dhabne qaamolee jedhanuuf ifatti sababa ta'uu waan hin barbaanneef bahuun keenya sababa siyaasaa isa tokkodha. Mootummaan Itoophiyaa waan hawaasni addunyaa godhi jedhe godheera kan jedhan ambaasaadder Redwaan kana booddee naannicha keessatti rakkina uumamuu fi kan itti gaafatamu adda bilisa baasaa saba Tigraay ta'uu isaa dubbataniiru. ያልተገደበ ተደራሽነት ያስፈልገኛል እርዳታ መስጠት ፈልጋለሁ ለሚሉ አካላት ይሄ ወጥተናል ደርሰው ይርዱ በአንዱ መልእክት እሱ ነው። ሁለተኛ qaqqabiinsa danqan qabni nu barbaachisaa warreen jedhanii kunoo nu baaneerraa dhaqanii gargaaran ergaan tokko isa. Lammaffaa dhukaasa dhaabaa jedhanii warreen iyyaa turan jiru. Erga dhukaasa dhaabnee booda kaleessas iyyaa turan. Kana booddee nu baaneerra dhukaasni hin jiru. Kana booddee dhukaasni yoo jiraate ajjeechaan yoo jiraate
karaa kanaan kan himatamuu qabu ammas isa shororkeessaa ta'ee moggaafameedha jedhaniiru Ambaasaadder Reedwaan. Waraanni Eertiraa naannoo Tigraay keessaa ba'uu isaa kaasanii haa ta'u malee waraanichi akka deebi'ee dhufuu fi addi bilisa baasaa saba Tigraay affeerraa dhiyeessaa jiraachuusaa ibsanii hawaasni addunyaa fedhii kana dhaabsisuu qaba jechuudhaan waamicha dhiyeessaniiru. ሌላኛው ኤርትራ መውጣት አለባቸው የሚባል ነበር የነበረው መንግስት በተደጋጋሚ እንደማያስፈልገው ድጋፍ መውጣት እንዳለባቸው ገልጿል። kan biroo waraanni Eertiraa bahuu qabaa kan jedhudha. Mootummaan irra deddeebi'ee akka bahan dubbateera. Ammas bahaniiru. Bahuu isaanii humni amma galesi mirkaneessee nan hordofaa jechaa jira. Ammas nagaan akka bu'u yoo barbaadame hawaasni addunyaa dhiisii jechuu qaba. Mootummaan gahee isaa baheera jedhan. Itoophiyaan loltoota ishee akka naannoo Tigraay keessaa baaftu torbaniin dura kan itti himame qaamoleen alaa jiraachuu isaanii kan ibsan Ambaasaadder Reedwaan kanneen keessaa tokko odeeffannoo sana waan dabarsanii kennaniif loltoota irratti haleellaa raawwachuu fi akka aggaamamee ture ibsaniiru. Jaarmiyaaleen gargaarsaa tokko akka humna adda bilisa baasaa saba Tigraay hidhachiisaa turanii kan dubbatan Ambaasaadder Reedwaan kana booddee mi'a gara Tigraay deemu irratti akka to'annoon taasifamu dubbataniiru. Addi bilisa baasaa saba Tigraay yemmuu riphee lolu gocha uummata Tigraayiit fi raayyaa ittisa biyyaa walitti buusu gochaa akka ture kan dubbatan qindeessaa olaanaan ijaarsa waraanaa Itiyoophiyaa Leetenaa Jeneraal Baacaa Dabalee garuu waraanni kan Tigraayin gadhiisee bahe dhimma caalaa yaaddessaa ta'ee fi qophaa'uudhaaf akka ta'e himanii addi bilisa baasaa saba Tigraay yookaan Hawwaat yeroo ammaa Itoophiyaadhaaf yaaddoo miti jechuudhaan ibsaniiru. አሸባሪው ቲፒኤልኤፍ ስጋት ከሚሆኑበት ደረጃ ወጥቷል። ትርጉም ያለው ኢትዮጵያን ሊያሰጋ የሚችል ነገር ሊያደርግ አይችልም። ስለዚህ addi bilisa baasaa saba Tigraay inni shororkeessaan sadarkaa yaaddessaa ta'e keessaa baheera. Waan hiika qabu, waan Itoophiyaa yaaddessuu danda'u gochuudhaaf humna hin qabu jedhan Jeneraal Baacaan. Itti dabaluudhaanis shororkeessaa jedhanii kan ibsanii humni adda bilisa baasaa saba Tigraay umaraadhaa fi raayyaa dabalatee kallattii kamiinuu socho'uudhaaf yoo fedhii qabaate raayyaan ittisa biyyaa tarkaanfii deebii isa hamaa ta'e akka fudhatu ibsaniiru. Amma akka dhaga'amutti gara kibbaatti, gara kaabaatti, gara bahaatti nan deemaa waan jedhu yoo gochuu baateyyuu akka kanaanii gara walakkeessa biyyaatti, gara Eertiraatti, gara Humaraatti, gara Affaaritti yookaan immoo gara Raayyaatti nan deemaa dubbiin jedhu. Waraanni keenya sadarkaa kanaaf qophaa'aa akka inni ta'u gooneerra. Yoo dubbii barbaadu ta'e har'a deebinee Maqalee galuu hin dandeenya. Kanaafuu yoo waa tuttuquu barbaadan deebiin isaa dachaadhaan ta'a jedhaniiru Jeneraal Baacaa Dabalee. Addi bilisa baasaa saba Tigraay gama isaatiin akka barbaachisaa ta'etti tarkaanfii haleellaa akka itti fufu beeksiseera. Kunittuu kanaan jiru Itoophiyaan labsii lola dhaabuu baasuun ishee walitti bu'iinsa dhaabuu yoo hin danda'a ta'e tarkaanfii gaaruu ta'uu isaa kan ibsite United States gareen hunduu dhukaasa dhaabuu marii irratti hundaa'e akka labsan waamicha dhiyeessiteetti. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii fi gamtaan Afrikaa tarkaanfii dhukaasa dhaabuu warreen jajan keessaa yommuu ta'an rakkoo jiruu fi falli siyaasaa akka barbaadamuu qabu gaafataniiru.